السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هرك فودي هردفتو تأمنتي كريستانا فواكب فتا هردفتو تزارع انترتيمنتي جرجرتو نجيني كي يلقيني بقارن كتبه كلين سكي سنة نوي بكدرتني تسنها كك أبو سنين جدا guyyaa har'a waa lama sadi dubbachuu barbaada yoo carraa qabaadhe sadiinuun dubbadha yookaan carraa kiyya lama na dubbise lama dubbadha usaasa okkootti hin dabarre namoonni chaanaa kiyya haarawaa taate natti dabalamaa faamilii kiyya ta'a namoonni dura na wajjin turtan isin jaalladha dursa haasawaa kiyya keessatti waa'ee artistii Saaliyaa Saamii dubbachuu barbaada artistiin Saaliyaa Saamii akkuma isin beektan qabsooftuudha sabaaf sagalee ta'aa turte yaa namoonni beeka jedhee yaada isarratti immoo qabsooftu ta'uu ishee wal falmuun dandeessisu har'a immoo achi cittee gara paartii biltsiginaa akka deebitetti namoonni dudubbataa jira yaa ragaa isheerraallee arguutti jira ragaa baay'ee nu barbaachisu isaa fi adhaamsi uummata Oromoo bal'aaf qabu warra karaa dhugaa qabate warra karaa Jawaar irratti hidhamee karaa hayyoonni keenya irratti hidhamu karaa Haacaaluun irratti du'e karaa gootota baay'ee irratti hidhamne qabate dhaamsanii isiniif qabu namni tokko qabsoo keessaa cituu danda'a qabsoo keessaa citee bahuu danda'a namni tokko sabaaf dubbateef saba hin bilisoomsu saba keessaa citee gara fedhe yoo ta'eef saba hin gabroomsu Oromoon kallattii qabattee galmaan geessi har'as ta'ee borus ta'ee karaa dhugaadhaa ni dheerata isini galee karaa dhugaa namni karaa dhugaa qabate karaa dhugaa ni dheerata sababiin dhugaa waan taateef hin ariifattu galma gaafa galma gahu isaan namoota kanatu bakka dhaba kanaafi ajandaa ishee hin godhatinaa jechuu barbaada zara maaliif ajandaa ishee hin godhatinaa jettee jechuu dandeessu maaliif akka ajandaa ishee hin godhatinaa jedhe beektu soo qiddaa ofiif jettu mi'aayi anaaf jettu dhagaa ta'ii waan jette mammaa ka jedhamu tokkotu jira soo ka ofiif isaatiif jedhe saba isaa cina dhaabbachuu danda'a kan hin feene immoo dhiisuu danda'a garuu nu nama tokko ajandaa godhachuu hin qabnu sababbiin isaa namni tokko nu bilisoomsu namni tokko nu gabroomsu nuti saba guddaadha fakkeenya amma namoota biltsiginaa deeggara yoo argitan namni mataan keessa hin jiru akkuma miidiyaarra argitan kama yoo ummatuma bifumaanuu laaluuf nama sodaachisu akkuma yoo laaltee namaa jettee gaafisitti ta'u irra caalaan isaanii soonuu kanaaf wanti nurraa hir'atu hin jiru jechuu barbaadeeti ajandaa hin godhina ajandaa hedduu harkaa qabna haga waa'ee ishee dubbattan hayyootaaf sagalee ta'a gootota keessa mana hidhaa jiru dubbadhaa isiniin jechuu barbaada yaanni kiyyaa waa'ee Saaliyaa irratti asirra dabarsee baay'ee dubbachuu hin barbaadu maaliif yoo jettan dubbachiisu waan dubbachiisu miti yaa nama tokko dubbattee dhiistee waan jijjiirama dubbattee dhiiftee baay'ee wanta nu cinqu hin qabu gonkumaa cinqamus hin qabnu maaliif namni tokko homaa hin fidu homaa hin hir'isu homas hin dabalu ta'eetu asirra wanti isinii himuu barbaadu itti dhiisa karaa fedhabbaan fedhaadhimu hanga waa'ee ishee dubbattan sana hanga waa'ee isheerraa ajandaa godha namni hedduun heddummaatee jennaan hin arrabsinas hamilee ta'aa fi hamilee namaan godhina arrabsoon hamilee namaa ta'a nama tokko namni tokko homaa hin hir'isu homaa hin dabalu waan ta'eef Oromoon nama biliyeena meeqa jettaniyyuu nama hedduudha nurraa dhiisaa warri kallattii dhugaa qabaattan kallattii keessanitti jabaadha waa'ee biraa OBN media jedhamtu san dhugaa isa haqiiqa dubbachuuf OBN abiyyangoo qabatee osoo hin taane dur erguma maqaa isaa argin jibba daawwadhee sin beeku mee an OBN share godhee sin beeku akkuma isin argitan miidiyaatti san hedduu jibba dhugaa rabbii baay'ee natti hin toltu hin jaalladhu miidiyaatti OBN jedhamtu san fidanii bira taraniiti footoo wanni godhanii footoo morma namaa mummuratanii irra kakkaawwatan tanaanii maal godhanii biyya dhaqanii biyyarraa namootatu dubbate uummata biyyaatitu biyyaa haasawa jechuu fi eenyu farratti duulchisanii Dr. Hinook Gaabbisaa farratti duulchisanii hayyoota hedduu maqaa wawwaamsisanii fakkeenya picture tokko yoo argitan asirratti sin agarsiisa pictureota kanarraa namoota biyyaa biltsiginota biyyaa warra lafa kennaniif mana kennaniif warra garaan bitamu sana irraa haasofsiisan hay ber media OBN dhaati media party
miidiyaatti sun miidiyaa mootummaati durallee gaafa wayyaanee sanillee inni anaa hin galle wayyaaneen har'a bilisiginnaan balaaleffatu ta'e bar ummatuma kana ka oppidiyoon waggaa 20 ka wayyaanee waggaa 27 farda godhattee yaabbatteeti ergachaa turte isaanuma har'a waan hatan irratti wal dhabanii jennaani maal godhutti jiran waan sassaamata waa hatan mallaqa irratti walii galuu dhabanii jennaani wal falmutti jiran dhiiga ilmaan Oromoo irratti qabeenya Oromoo ka saamame irratti wayyaaniif TLF fi bilisiginnaan yookiin oppidiyoon maqaatu jijjiirame isin galee tokko wanti isaan adda baasan jiru obbolaadha maaliif walloonna jettu waliin dalaguu turtan kaleessallee isinuma akka fardaati yaabbattee isin ergataa turte har'allee ergamu jirtan bilisiginnaadha kaleessas ergamu turtan har'as ergamutti jirtan maaltu maal ta'e maaltu si wanne jedha kamiin balaaleffatta waa hattan irra wadhabdan qabeenya Oromoo kasaamta irra wadhabdan kan balaaleffatta wayyaaneen diina keenya isin hodhu isinis diinuma Oromooti kaleessallee isinuma ergamuu fi ture gaafa ergamtaniif san hoo maaliif wannan jedhina kanaaf jennaan kaleessallee lugaamanii isin yaabbachaa turanii har'allee lugaamanii isin deemuu danda'anii waa'ee miidiyaatti sanii ummata biyyaa fiddanii ummata jibbisiifnaa fi namoota footoo Dr. Hinookii tokko argine akkas taane jedhe ijoollee takkeen yoo asuma miidiyaa irratti wanna kiyya hin ajeessa viidiyoo isaanii YouTube kiyya irra kaa'uu hin barbaadu nama tokko waaliitti hin qabnetti waaliitti gochuun hin barbaachisu akkasitti wantoota hayyoota maqaa waamanii ekeleen bakka nuun bu'u jaallatteeti miti giddi keetitti bakka buufatta atis wayyaanee dhuma kaleessallee wayyaanee gabbaraa turtan har'a wayyaanee hin balaaleffatin wayyaanee tartu isinidha warra wayyaanee maalii ta'anii warra TLF deeggaru opidiyoo kana kaleessa wanni ergachaa turte maal abbaa keessanii kijiba ooftan eenyutti gowwomsitan warra garaaf mallaqaaf bitame so waa'ee miidiyaatti OBN jedhamtu sana darbee bira taree ummata tokko affeeree maal jedhanii Oromoon araara buusaa malee nama walitti hin oofu isiniimi ka halkan hirriba dhiisee garee ijaaree dhiiga namaa dhugaa bulu bar anaa takkatti tan irratti wal ijaartanii dhiiraaf shamara taatanii hirriba dhiiftanii halkan guutuu guyyaa guutuu haasaa warra bulu isin nama hin beeknetti muudii qabattu nama isin hin beekne jira ijoo Oromoo isin argutti jirti waakachuu hin dandeessan ana dubara dhira ani ko bilisiginnaa wanti jibbuuf beektu dubara hin geessu akkuma dubartii dhiiga namaa dhuydi isinimi kan araara maal beektu araarri kaminni isin caala shiraxatu jira كوان سياسة جدام سياسة نجرم يو سياسة أبدني مالجونا ميكلي كنا مال رفتو بر نما ما تابولت كان قوتو جري جارته إكلي كنا مالجون اسم بر ورا جري كستي من رايا قمنا جديد وبتو سنة أنا مبراتي متي يا أكي ورموني سنر قلت جرا اسم بر نما جندا بارتي والإجارة زارة تكتي دورسسو ها ومن سنر كنجرا واكتني بوند رجان ويوم ما سنر كنجرا أنا كان أجيب أنا ما تقوتي فوق هندوب أنت لجندات اسمتي تلا بارتي تسمتي كرا أرومون قبضتي أن رتنا مدود هالرأس بروس كرو أنيو تاتني أنيو غرسوفي أرومون مالي دا بيه هنديكو إسنا ما تقولنا ما أكبر إنسان يجتو ميدياتي أو بيني جرمتو ميديا مالي جده ibsachuu yoo danda'a miidiyaa kutata sana jechuudha hojjechitti ibsu hin jirtu share nutti hin godhina ijoolleen Oromoo warri qulqulluun waan achi irra dalagamu nutti asin fidina please miidiyaa wayyaanee jalaa isaan baase miidiyaa OMN balaaleffatanii qaanfatanii gabaabumatti maal jechuu barbaada miidiyaa sana Oromoo qulqulluun share nutti hin godhina isiniin jechuu barbaada sababbiin isaa miidiyaa Oromooti miti Oromoo jaamsuu fi Oromoo karaa balleessuu irratti miidiyaa hojjetudha miidiyaatti san share nutti hin godhina miidiyaa paartii miidiyaa gandaa miidiyaa bilisiginnaa jechuu miidiyaa keessan OMN walalo OMN dubbise tokko jira waggaa viidiyoo lammaffaa hojjedhu walalo sana walitti dhufna quuqama hawaasaa siyaasaa fi dinagdee baroota dheeraadhaaf dhugaan keenya baddee kan jettu takka jirti OMN Oromoo biraa galata guddaa qaba
miidiyaa Oromooti warra kaleessa warra nafxanyaan wayyaaneen ergachaa turte kana bilisatti OPDO habaasiisa sila galata OMN galchuu qabdi OPDO'n daawwattoota Zara Entertainment waan dhaggeeffataniif galatooma hanga viidiyoo biraatti waliin deebinu turtiin keessan Zara Entertainment wajjinaa ta'uu bara bilisummaa isinii ta'uu guys yeroo gaarii qabaadha namoonni chaanal kiyyaa haarawaa taatan natti dabalamaa faamilii ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuuf